Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaan Today. Oromiyaan Today irraa oduu isaa kanaaf qindeeffannee qabannee isinii dhiyaannee jirra. Oduu isaa kanaas kan isinitti himu Arrees Mahammadi. Hoogganaan imaammata haajaalaa gamtaa Awurooppaa dhimma Itoophiyaa irratti ibsa baaseeti jira. Guutuu ibsa kana Falmataa Mahammad waan qindeeffate qaba akka itti isinii dhiyeessa. Deeggarsa namoomaa daangaa hin qabne guutumaan Tigraay gahuu qaba jedhee gamtaan Awurooppaa. Hoogganaan imaammata haajaalaa gamtaa Awurooppaa aangoota olaanoo mootummaa Itoophiyaa waliin erga mari'ataniin booda ibsa kana baasuun beekameera. Dhaabbilee gargaarsa torbaanota darban naannolee murtaa'an akka qaqqaban ta'us guutuu naannichaa bakka humnoonni TPLF fi loltoota mootummaa waliin lolaa jiran hin qaqqabne jedhu. Dhaabbatni mootummaa gamtoomanii haala naannoo Tigraay keessa jiru saamichaa fi hanqina nyaataa kan dhaabbalamee fi ta'uun ibsuun hammaataadha ittiin jedhan. Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Boreel deeggarsi namoomaa hin daangeffamne naannoo Tigraay akka qaqqabu hayyamuu qaba jedhan. Aanga'aan kun haasaa isaanii kun mootummaa Itoophiyaaf gaafii dhiyaataa osoo hin taane dirqama seerri idil addunyaa irraa eeguudha jedhan. Dhaabbatni mootummaa gamtoomanii gama isaaniin kaampiiwwan baqattoota Eertiraa keessa qubatan lama dhaqee ilaaluu akka hin dandeenye ibseera. Kaampiiwwan lameen kun Hitsaatii fi Shemelbaa kan jedhaman ta'uu dhaabbatichi ibseera. Suuraa saayitalaayit irraa argameen akka agarsiisetti waajjirri sagantaa nyaataa addunyaa dabalatee kaampiiwwan kun manca'aniiru. Guyyoota muraasa dura kantiibaan haaraan magaalaa Maqalee loltoota Eertiraa lola kana keessatti kallattiin hirmaachuu jiraattonni waliin marii yoo gaggeessan dubbachuu gabaafamee ture. Ergasii hoogganaan humna waraanaa Itoophiyaa Jeneraal Balaay Siyyum afeerraa mootummaan ala loltoonni Eertiraa lola Tigraay keessatti hirmaachuu dubbataniiru. Loltoonni Eertiraa kunniinis saamicha gaggeessuu fi sarbama adda addaa raawwataniiru jedhamuunis himatamu. Naannicha keessa guutumaan guututti socho'uun dhorkaa ka'uun mootummaa muummicha ministeera Abiyyi haalli lola kanaa gariin akka dhokatu yaalaa jiru jedhuun kaaseera. Lola naannoo Tigraay sadaasa sadii dhalateen hordofee jiraattonni naannichaa 56,000 ol ta'an biyyoota ollaa Suudaanitti baqataniiru. Ejensiiwwan gargaarsa UN akka jedhanitti ammoo baqattoota Eertiraa 100,000 ta'an kaampiiwwan Tigraay keessa jiran dabalatee namootni miliyoona 2.3 ta'an jechuunis walakkaa uummata Tigraay kan ta'an deeggarsa nyaataa barbaadu jedhan. Maddii BBC. Adeemsa dhagaa ragaa abbaa alangaa galmee yakka hidhamtoota siyaasaa Jimmaan jiran Abdii Geetaachoo fi namoota 28 dabalatee beellamni jaraa amajjii 21 fi 22 jedhameeti jira. Guutuu gabaasa kanaaf akka itti isinii dhiyeessina. Adeemsa dhagaa abbaa alangaa galmee yakka hidhamtoota siyaasaa Jimmaa jaraa Abdii Geetaachoo fi namoota 28 dabalatee Umar Taayir, Ahmadiin Tamaam, Haji Abbaa Raayyaa, Shaabuddin Mahammadii fi Lammii Sheekadir Kaalid Jamaal Ahmadiin Abbaa fi Xaafaa irratti galmeen ragaa abbaa alangaa dhaga'amuutti kan jiru yoo ta'u, hanga ammaatti ragaan abbaa alangaa dhaggeeffachuuf beellamni danuun kan dhiyaatame yoo ta'u, amma isa dhumaatiif gaafa amajjii 21 fi 22tti beellamameefii jira. Hanga ammaatti ragaaleen 17 dhiyaatanii raggaasisanii jiru. Ragaaleen kanneen gaafa ragaa bahan jechoota isaanii irraa kan hubatamu badii gaafa gaddaa hacaaluuf bahamu raawwatame bilxiginnaan dursite itti qophoofte akka sabboontota yakkuuf badii gaafa sanii uumte agarsiisa. Ragaaleen dhiyaatan galmee namoota siyaasaa baay'inaan keessatti argaman kanneen irratti argaman ragaa sobaa ba'aniiti jiru. Tokkoffaan Raayyaa Abbaa Tamaam DDC buqqaatota Harargee biraa kan galuu fi galgala daandii guddaa irratti konkolaatota kan eegu. Lammaffaan Abdallah magaalaa Jimmaatti hidhataa ganda Ginjoo Guduruuti. Sadaffaan Najiif Kadir namni kun nama ijaajitu dhaqee gurra urate Shee Na'iim wajjin guulaa abbaa nagaa ta'uun akka nama Sadaffaan Najiif Kadir namni kun nama ijaajitu dhaqee gurra urate Shee Na'iim wajjin guulaa abbaa gadaa ta'uun akka nama gadaatti kan ilaalamaa turetu ifaan ifatti sobee Umarii fi Indaalam Ahmadiinii fi Haji Shaafii irratti waan bilxiginnaan jedhan jechuun irratti raggaasise.
Arfaffaan Fu'aadimaan gurbaan mataan dhukkubu Najiibtuu gaafa hirribaa nawaame ragaa taataa ijoollee kana hordofii jarri kun kantiibaatti siqatu naan jedhu haasaa walitti laaqee waan itti himame akka irra geessu leenjifamuu sirriitti qayyabachuu dadhabuun jala fashalaa'eeti jira. Shanaffaan Hannaan hojjettuu hoteela Dolollooti. Dubartii Oromoo kan hoteelicha keessa dalagaa turte irratti sobaa rageessani. Ja'affaan Simmanyi Taaddasee poolisiitu suuraa na agarsiifnaanin rageessuu dhufe jedhe. Torbaffaan Madaanit yookaan supparvaayizarii hoteela Dululloo intala Oromoo hoteelicha keessa hojjettu rageessuu dhufte. Ja'affaan Saajiin Olaanaa Taajuddiin miidhamaa hoteela Dololloo irra ga'ee ibse. Afaan Abbaa Fiixaa Abbaa Garoo Abiyyee hin baasu jedhanii nama tokko irratti rageessisanii. 10ffaan Awwal Taatoo nama irratti ragaa ba'uu dhufe wallaalee an waanin beeku hin qabu qorataa poolisii Gammachuu jedhamu gorsee na erginaan manni murtii gaggeesseeti jira. 11ffaan Jawaar Mahammad, 12ffaan Kamaal Abbaa Gissaa, 13ffaan Mahammad Kamaal. Hoogganaa Bilxiginnaa keessaa nama Mahammad Amiin Abdallaa jedhamutu gubsiisaa ture jedhee rageesse. 14ffaan Xaayir Abbaa Deegaa, 15ffaan Mahammad Hasan Abbaa Saambii, 16ffaan Bayyanee Beellamuu, 18ffaan Kabiir Jamaal Abbaa Gissaati. Kun ragoota baay'ee qindeessaa turee fi ofiif siichi dhufee soba qindeessee kan tureetti dabalee raggaasisuuf jiru hidhata Gandabachoo Booree nama Zaakir Abbaa Giddiiti jedhamu yommuu ta'u, namni kun ganamaan dhugaatii dhugee mana bahee ergama Bilxiginnaa kan baachaa jiraataa turedha. Galmeen kun galmee namoota Bilxiginnaa morman yookaan dorgomaa sobaa yakkanii tapha siyaasaa keessaa baasuuf godhamedha malee namoonni asirratti himataman hundi isaanii yakka itti waamaman kanarraa bilisa akka ta'an uummannis ni beeka. Oduudhuma wal fakkaatuun mana hidhaa godina Jimmaa keessatti guyyaa ayyaana qilee galaan akka waliin seenneef hidhamtootaaf dhorkameeti jira. Guutuu gabaasa kanaas akka ittaanutti isinii dhiyeessina. Hidhamtoota siyaasaa godina Jimmaa jalatti argaman irratti dhiibbaan adda addaa irratti raawwatamaa jira. Sababaan qeerroowwan mana sirreessaa godina Jimmaa keessa jiran asirratti dhiibbaa uumuuf barbaadameef guyyaa ayyaana qilee maatiin ol seenee akka hin dubbisnee fi galaa yookaan dhaangaa ayyaanaa dabalatee guutummaan hidhamtootaaf akka ol hin seenne dhorkameera. Yeroo ammaa kana manni sirreessaa godina Jimmaa poolisii maannaa sirreessaa dura eeguu biratti dabalataan humni addaa poolisii Oromiyaa mooraa mana sirreessaa keessa qubsiifameera. Sodaa kanaan wal qabatee jiru tokko halkan qeerroowwan gadi baasanii tumuu danda'u kan jedhedha. Hidhamaan tokko mana sirreessaa erga seenee booda hariiroon inni qabaachuu danda'u poolisii mana sirreessaa beellamaatii isaa dhiyeessuu qofaa wajjin malee poolisiin idilee waliin miti. Suudaan marii dhimma Abbayyaa biyyoota sadanii adeemsifamaa jiru irratti hin argamu jechuun komisii dhageessitee jirti. Guutuu gabaasa kanaatiif Falmataa Mahammad waan qindeeffate qaba akka ittaanutti isinii dhiyeessa. Suudaan marii biyyoota sadeenii irraa hafuun komii dhageessifte. Marii dhimma hidha Abbaay baatii tokkoof addaan citee ture dilbata walgahii gama Masriitiin taasifame jalqabame. Guyyaa lammataa irratti garuu Suudaan hin argamne jechuun Itoophiyaan yoo bookkistu Suudaan ammoo komii dhiyeessite. Ministeerri bishaanii jallisii fi anniisaa wiixata kaleessa baaseen marii ministeerota bishaanii biyyoota sadeenii gidduu adeemsifamaa ture irratti Suudaan hafuun ishee milkoofne jechuun himeera. Marii ogeessota gamtaa Afrikaa filattee fi taajjabdoonni irratti argaman kana Itoophiyaan walitti qabe. Gama biraan Suudaan akkaataa hidha Abbaay bishaan guutuu fi hojii itti aanutti walgahii wiixata kaleessa ammajjii 5 komii akka qabdu tajaajilli oduu Suudaan sunaan ministeera jallisii fi bishaan biyyattii eeruun gabaaseera. Walgahii gaafa dilbataa adeemsifameen bu'uura gocha ibsi ministeerichaa baaseen akka jedhutti Suudaan gaafuma sana ogeessota gamtaa Afrikaa waliin lama marii gochuu fi gaafatus deebii otoo hin argatiin marii biyyoota sadeenii gidduutti taasifamuu irratti akka hirmaattu gaafatamteetti jedha. Kunis Suudaan himannaa ishee irratti komii qabdu ifa akka gootu taasisuu ibsichi himeera. Suudaan ogeessonni gamtaa Afrikaa marii kana qindeessuun gahee guddaa akka
kennamuu fi ejjennoo qabdu mirkaneessiti jechuun Suudaan gabaaseera. Ministeerri bishaanii jallisaa fi anniisa Suudaan marii kana hafuushee ilaalchisee ibsa baaseen Itoophiyaan ogeessota gamtaa Afrikaa sanada qophaa'e irratti garaagarummaa yaadaa qabdu mana maree hojii raawwachiiftuu gamtichaaf beeksifte. Sanadicha maree biyyoota sadeeniif akka galleetti akka fayyadamtus himte. Kana malees mariin wiixata garaagarummaa fi tokkummaa biyyoota kanneen gidduu jiru jabeessuuf kan yaadame akka ture eeruun Suudaan maachuu dhabuun hafeera jedhan. Gaafii Suudaan dhiyeessiteen mariin ji'a tokkoof addaan citee ture gaafa dilbataa yeroo adeemsifame ogeessonni gamtaa Afrikaa sanada wixinee dhiyeessan Suudaanii fi Itoophiyaa yoo deeggaran Masriin mormuun marii kana akka itti fufu himee ture. Hojii ijaarsa isaa harka 73 kan xumure kan himuu fi dhiyootti gariin anniisa maddisiisa jedhame kan eegamu hidhi guddicha Abbaay bishaan guutuun otoo hin jalqabin waliigalteerra gahuun qabu jechuun Suudaanii fi Masriin dhiibbaa taasisanillee Itoophiyaan waqtii gannaa keessa bishaan guutuun sadarkaa duraa raawwatteetti. Masriin hamma bishaan laga Abbaay irraa argadhu ni hir'ata jechuun gaafii kaasaa turte. Finfinnee, Kaartuum, Kaayiroo, Waashingitan biyyoota kanneen marii walitti fufaa taasisanillee hanga yoonaa walii hin galle. Keessumaa jaarsummaa Ameerikaatiin mariin taasifamu dubbiin kan ni goolabama jedhamee eegama. Itoophiyaa faayidaa koo hin eegsisu jechuun maricha keessaa of baasteetti. Haaluma akkanaan mariin gamtaa Afrikaa haala mijeessuun adeemsifamaa kan jiru yoo ta'u sababbii garaagaraan addaan citee deebisee jalqabee as gaheera. Maddi BBC. Jiraata lixa shaggar aanaa mindaa qanyii magaalaa Baalamii kan ta'e Nagaasaa Shafarraa Bultii hojii isaarraa ari'amuun isaa dhaga'ameeti jira. Guutuu gabaasa kana akkattaa nutti isinii dhiyeessina. Barsiisaa Nagaasaa Shafarraa Bultii lixa shaggar aanaa mindaa qanyii magaalaa Baalamii yoo ta'u ga'umsa ogummaa dabalataatiin kan qabudha. Itti gaafatama waajjira Abawaanichaati. Sabboonummaa haqaa faqaan falmaa kabaja jaalala guddaa hawaasa biraa qaba. Kan naaftota hirriba dhorkee yeroo garaagaraatti irra deddeebiin hidhamee wayyaanee jilbeeffachiistee opiidiyoo bilisa baase. Har'a garuu abbaan injifannoof godhanii hidhanii wareegamaa caaluutti wal qabsiisanii haa ta'u malee dararaa ji'oota hedduun booda hidhaarraa gadi dhiifamee yoo galu hojiirraa gaggeeffamuu itti mani. Nagaasaan abbaa maatii hojiirraa ari'uun yakka isaa fi maatii isaa irratti aggaamameedha. Warri miidiyaa qanyii oomisha warri TPLF waggaa 27 hojjetan argachaa jiran irraa barachuu qabu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannat ganda gamoo Nagarootti obboleeyyan Garraamuu Bayyaaraa fi Meetii Bayyaaraa guyyaa har'aa kichuuwwan kana mootummaa gabroonfataa Abiyyi Ahmadiin ajjeefamuun isaanii dhaga'ameeti jira. Gamanumaan maatiiwwan isheetiif jajjabina hawwina. Tolegaa daawwattoota keenya oduun har'aaf qabannee isinii dhiyaanne asumarratti goolabnee jirra. Hanga oduu itti aanuun walitti deebinutti nagaan nuuf tura.